akka dhukkubsatee hin duune Oromoon akka dhukkubsatee hin duune akkamayyuu Alaa naannoo Finfinnee irratti yaada Dr Milkeessaa miidhagaa. Karaa baha Finfinnee kanaan wal qabatee jiru qaamuma siyaasaa saniiti. Tu danda'ame naannoo Amaaraa Finfinnee wal tuqsiisuu waan jiru piroojeektii kana qaba. Kaafaa'ootti kame JAWAR Maammaduunis turtii taasifneerra. Paartileen cimanii deemuun muummee taraa paartiin isaanii dorgommii keessa waan seeneef dorgommii cimaan waan isaan mudatu tarii mo'amuu danda'u. Kana akka tireetitti ilaaluun ni mul'ata. Muddama Iraaniif Ameerikaas qabanneerra nu waliin turaa isiniin jenna. Tibbana bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa humnoota nageenyaa waliin ta'uun ijaarsa seeraan alaa Finfinnee fi aanolee Finfinnee daangessan irratti tarkaanfii akka fudhatan beeksisaniiru. Dhimmuma kana wal qabsiisuun Buzuwar Qolaanaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa Dr Milkeessaa miidhagaa dubbiseera. Qondaalli kun ijaarsi seeraan alaa godina addaa Oromiyaa yaaddessaadha jechuun himan. Finfinneen eenyuun kan jedhamu waan Oromooti. Yoomiyyuu taanaan kun gaaffii keessa hin galu. Taaktikalii garuu waan Oromoo hin taane. Sanarratti hojjechuu nu gaafatu. Qaamni immoo nurkatti qabu immoo jira. Humnas qabaa, seenaa bal'aa qabaa, instituushinii qabaa, qabeenyas qaba. Qaamni Finfinneen Oromoo miti. Finfinneen bararaadha. Qaamni jiru guuteedha. Keessatti immoo goota 15 darban hojii paartileen Finfinneen Oromoo miti. Jedhan kun paartileen kun karaa danda'ameen Finfinnee qubannaa seeraan alaatiin karaa garaagaraatiin dimoogiraafii jijjiiruudhaan godina addaa irrattis xiyyeeffachuudhaan manneen barnootaa afaan Oromoodhaan akka hin banamne godina addaa keessatti dhiibbaa guddaa gochaa turaniiru goota 15 darban kana jiru. Kanaana karaa baha Finfinnee kanaan wal qabatee jiru innis qaamuma siyaasaa saniiti. Tu danda'ame naannoo Amaaraa Finfinnee wal tuqsiisuu waan jiru piroojeektii kana qabu. Isarra dhaabbatanii karaa daangaatiin amma danda'ame qubannaa seeraan alaa gaggeessuunis mul'ateera. Amma waraanni Asaaminoo Siggeelleen isaa ture kanaan dura daangaa Oromiyaa fa'aa keessa galchee gochiisuudhaaf yaaleera. Finfinneetti dhiyaatee karaa dhaqaa Finfinnee to'annaan jedhuun maraannaan akka kanaa Asaaminoo gaggeessaa tures wannichaa wal qabata. Ittiin rakkoon sun jira. Weerarri lafaa gara baha Finfinneetiin gaggeeffamu amma danda'ametti piroojeektiidhuma qaama lafa Oromoo miti jedhu qabsiisuudhaan maaster pilaanii turizimiis warra yaadatanii jaallatanidha. Suni uumaa gaaffii tokko hin qabu. Akkaataan qubannaa isaanii eeguu laallee ispoonsar waan ta'ee godhamaa jiru waan ta'eefi Arbaaraatti kan jedhamtu fa'aa magaala seeraan hundeeffamte jirti yoo dhaqanii ilaaltanii fi nagataafoo kuma dabartanii magaalli Arbaaraatti jedhamtu jirti. Akkasumaan gandoonni baadiyyaallee akkasuma weerarri gaggeeffame piroojeektii waan ta'edha. Hiyyeessinti kan wanti godhu fagoodhaa dhufanii yaa caasaan keenya waraqaa eenyummaan baasaa fi booda lafa bitanii irratti ijaaruu piroojeektii sana poolitikalii hoogganamaa jechuudha Finfinneedha. Paartileen morkattootaa waan kana hojjetaa turan qabatamaadhaan jiru. Even namoota fidanii godina addaa keessaa mana kireeffadhaa opereeshiniin haa bal'atu jedhanii horii ramadanfaatu jira. Sana ragaadhaan beekna. Waraqaa eenyummaa akka bitatan birrii guddaadhaan fa'aa koraafti godhuu caasaa keenya koraafti gochuu irrattis baay'ee xiyyeeffatanii hojjetu. Sooronni isaa garmalee wal xaxaa ta'uusaa fi karooraan akka deemamaa jiru fannidu waan ta'e poolitikalii kuma jedhe. Dimogiraafiin magaalota godina addaa kun jijjiiramaa jira. Kun hagamta akka yaaddessaadha jettanii yaaddu waan Oromoon quba hin qabaannee fi keessa deemaa jiru kanarratti. Akkuma amma afaanii Finfinneen keenya jennu keessaa immoo aadaa dhabne jennu kana wal fakkaatu haasofnaa jechuudha waggaa 30 kanaa boodatu. Kun akka hin taaneef namni hunduu godina addaa irratti xiyyeeffatee uummanni naannoo kana keessa jiraatu illee irratti xiyyeeffatee lafa isaa seeraan akka weeraramu. Kan weerarellee seeraan ala ta'uusaa qabsoo mootummaan gaggeessaa jiru gahee biiree gara tarkaanfii seeraa yeroo nuuf fudhannu nu deeggaruun barbaachisaadha. Kutaa lammataa gaaffiif deebii kana boru isin biraan geenya.
Lammiileen Iraan kuma hedduun lakkaa'aman daandiitti ba'uun reeffa jeneraala biyyattii jimaata darbe ajaja pireezidaant Doonaald Tiraampiin ajjeefaman gaggeessan. Lammiilee hedduun gadda isaanii ibsachuuf ba'an kunniin reeffa isaatti naanna'anii duuti Ameerikaatiif jechuun sagalee dhageessisaniiru. Awwaalchi jeneraal Qaasiim Sulimaanii guyyaa boruu bakka dhaloota isaanii Keermaanitti raawwataa jedhameera. Daraartuu Amaloo gabaasa qabdi. Jeneraal Qaasiim Suleemaniin biyya Iraan keessatti nama akka gootatti ilaalamanidha. Sirna awwaalcha qondaalaa kanaa har'a raawwate irratti kadhannaa kan gaggeessaan ol'aanaan Iraan Ali Khamenei osoo gidduutti mimaan haqatan mul'ataniiru. Intalli koomaandarichaa Zainab Suleemanii United States guyyaa gurraachi hamaa isii eeggataa jira jechuun akeekkachiifteetti. Qondaalli kun fedhii fi ergama Iraan baha giddugala keessatti qabdu waggoota 20 darbaniif raawwataa ture yoo ta'u, Ameerikaan garuu shororkeessaa jechuun waamti. Ajjechaa miseensota waraana Ameerikaa fi imbaasii Ameerikaa Iraaq jiru torbaan dura yeroo haleelame keessa qondaalli kun harka keessaa qaba jette Ameerikaan. Kanuma hordofee jimaata darbe osoo qondaaltota kaaniin waliin buufata xiyyaara Baagdaad irra bahanii ture. Drooniin jechuunis xiyyaara nama maleessaan haleellaan kan irratti raawwate. Haleellaa kanaan jeneraal Qaasiim dabalatee qondaalli ol'aanaa Iraaq namoonni 5 biroos du'aniiru. Haleellaa kanaan booda baha giddugalatti muddamni uumameera. Tiraamp tarkaanfii jeneraal Qaasiim irratti fudhatame waraana eegaluuf osoo hin taane wal waraansa dhaabuuf akka ta'e himan. Iraan garuu ajjechaa raawwate haloo akka baatu dhaadateetti. Dabalataanis guyyaa kaleessaa waliigaltee niwukileeraa biyyattii United States waliin bara 2015 taasifte akka digdibsiteetti. Kana jechuun Iraan gabbisa niwukileeraatti deebi'aa jirti jechuudha. Kanuma keessaa garuu miseensonni paarlaamaa Iraaq waraana Ameerikaa haleellaa garee IS irratti taasisuuf Iraaq qubate akka biyyattii gad lakkisee bahu gaafataniiru. Gaaffiin mana maree uummattootaa kun garuu kan hojiirra oolu gaafa mootummaa murteesse qofaadha. Ta'us Doonaald Tiraamp yeroo waraana Ameerikaa Iraaq jiru bahe Iraaq irratti qoqqobbiinan ka'a jechuun doorsisaniiru. Gatiin waraana achi jiru irratti baasnu ol'aanaa waan ta'eef isa yoo deebisan qofaadha kan lafa Iraaq gadhiisnu jedhan. Awwaalcha har'aa fi ajjechaa booda lammiileen Iraan daandiitti garuu Ameerikaa balaaleffataa oolan. Ajjechaa Suleemanii booda hoogganaan waraanaa bakka bu'aa isaa Ismaa'eel Qaanii giddugala bahaa keessaa Ameerikaa baasuuf dhaadataniiru. Doonaald Tiraamp gama isaaniin Iraan yoo Ameerikaatti buute bakkeewwan biyyattii 52 haleeluu danda'an akka adda baasan ibsan. Biyyoonni hedduu muddama giddugala bahaatti mudate tasgabbeessuuf waamicha dhiheessaniiru. DBT afaan Oromoo caqasaa jirtu dhaggeeffattoota keenya odeessaalee gaggabaaboo dhageenya. Oduu gaggabaaboo immoo kan isinitti himu ani Tuqaa Gammachuutiin. Galma aadaa Booranaa godina Booranaatti ijaaramuuf ministeerri muummee Abiy Ahmed galii gurgurtaa kitaaba ida'amurraa argamuun akka deeggaran himaniin. Ministeerri muummee Abiy guyyaa har'aa pireezidaantii ittaanaa Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa wajjiniin ta'uudhaan jiraattota magaalaa Yaabelloof Bulee Horaa wajjiniin mari'ataniiru. Galma aadaa asitti akka ijaaramu hin barbaanna jettaniittu walakkaa baasiisa asin hin baastu walakkaa gurgurtaa matsaafa ida'amurraa gooneetu galma aadaa asitti ijaarraa jechuudha. Abbootiin amantii ministeera muummee Abiy Ahmedii fi qondaaltonni naannoleef magaalotaa baga ayyaana qillee geessan jechuudhaan ergaa dabarsaniin Itoophiyaa fi biyyoota birootti ayyaanni qillee guyyaa boruu ni kabajama. Kanneen Gondar keessatti namoota ukkaamsanii qarshii gaafachuun shakkaman 50 to'atamuu naannoon Amaaraa beekse. Pireezidaantiin naannichaa Obbo Tamasgen Xurunaa ibsa kennaniin masjiidota magaalaa Mooxaatti gubateen walqabatee shakkamtoonni 80 to'atamaniiru jedhaniin. Aleellaa Al-Shabaab buufata waraanaa loltoota Keeniyaa fi Ameerikaa bakka Laamuu jedhamutti raawwatame lammiileen Ameerikaa 3 du'aniin. Aleellaa kaleessa raawwateen hidhattoonni 4 yeroo ajjeefaman lammiileen Ameerikaa du'an keessaa tokko miseensa tajaajila waraanaati jedhameera. Yuunivarsiitiin Dirreedhawaa rakkoo nageenyaa dhalateen walqabatee barattoota 17 irratti tarkaanfii fudhachuu beekse. Kanneen keessaa 2 guutummaatti barumsarraa yoo haqaman kan hafan waggoota 2 hanga 3 barumsarraa dhorkamaniiru.
Siyaasa Itoophiyaa keessatti hirmaannaa fi maqaa guddaa kan qabu JAWAR tibba kana paartii Koongireesii Federaalawaa Oromootti makameera. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo walitti fiduu irrattis adda durummaan socho'aa jira. Waa'ee miseensummaa isaa dhaaba KFO, dhimma ejjennoo siyaasaa obbo Lammaa Magarsaa, waa'ee TPLF fi dhimma filannoos haasofneerra. Kutaa jalqabaa gaaffiif deebii kanaa ka jalqabnu paartileen Oromoo sadii tibbana waliin hojjechuuf qindoominni ijaaran qindoomina akkamiiti ka jedhuuni. Kanaan ibsuu hin danda'amu hogganoonni waan kana hojjechaa jiran yeroo gabaabaatti ibsa kan kennan ta'a ammasiif obsuudha. Wanni jechuu danda'u garuu waan Oromiyaaf uummata Oromootiif ce'umsa kanaaf Itoophiyaafis waan gaarii ta'e irratti akka hojjetan amantaa gaariin qaba. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo kun waan waliin hojjechuu kana cimsaa jiru. Kun dhaaba Ministeerri Muummee akka haaraatti ijaaraa jiran paartii badhaadhinaadhaaf maal jechuu ta'a? Egaa bakka irra dhaabattee ilaaltutu murteessa. Paartileen walitti dhufanii humna isaanii cimsatanii qophaa'anii filannootti seenuun filannoo kanaatiif milkaa'ina filannoo ce'umsaa kanaatiif barbaachisaadha. Kanaaf paartileen cimanii deemuun muummicha paartiin isaanii dorgommii keessa waan seeniif dorgommii cimaan waan isaan mudatuuf tarii mo'amuu danda'u. Kana akka tireetitti ilaaluun ni mul'ata. Kun garuu akkas ilaaluun natti gaarii natti fakkaatu. Maaliif muummichi ministeeraa kun baay'ee kan faarfaman, baay'ee kan jajaman diree siyaasaa biyya kanaa bal'isuu irratti badhaasa Noobelis kan argatan sababa kanaafi amma immoo mo'amanis nageenyaan filannoon kun gaggeeffamu dhugaa ta'uusaa galata guddaa kan argatan isaan waan ta'aniif paartileen Oromoo kun walitti dhufuun waan isaan miidhu osoo hin ta'in waan maqaa isaaniitti ol kaasuu fi beekamtii isaan qabanitti kan dabaluuf galata uummataas kan dabaluuf ta'e kan argu. Egaa KFO'tti makamuun kee ifa ta'eera. Miseensa qofa ta'utti haasoftanii gara galmeetti deemte malee waa'ee sadarkaa hooggansaa wayii KFO keessaa qabaachuu kaastanii mari'attanii hin beektanii? Homaa mari'annee hin beeknu miseensa ta'ee paartichatti seenee paartichas cimsuudhaaf gurmuu mormitoota Oromoo cimsuudhaaf gurmuu mormitoota sirna federaalaatti amanan cimsuudhaaf paartii tokko keessatti hammattamuun kiyya barbaachisaadha jedhee waan amaneef miseensa ta'uuman malee waa'ee hooggansaa irratti mari'anne gara fuulduraas waan baay'ee achisaa natti fakkaatu miseensa sadarkaa gadiis ta'e giddu galeessaas ta'e olaanaa waan paartiin irraa gaafatu kennuudha malee dirqama malee aangoon hin jiru paartii keessa ammas qabsoo keessa kan jirru bakka paartiin irra mari'atti hojjeta malee wanti hagammatti mari'anne isaanis mari'atanii murteessine tokko illee jiru. Filannoo irratti akka hin hirmaanne wantootni na danqu jettee ati yaaddu jiru? Hin jiru. Lammummaa biyya Ameerikaa qabaachaa ture san immoo deebisee hin jira. Kanaaf filannoo sadarkaa hundattuu seenee hirmaachuudhaaf seerri na ugguru homaayyuu hin jiru. Gaaffiin koo ka biraa obbo Lammaa Magarsaa ilaalcha ida'amuu fi dhaaba badhaadhinaarraa ejjennoo gaarii akka hin qabne erga ibsanii araarri bu'ee waliin hojjechuuf walii galaniiru erga jedhamees miidiyaa irratti hedduu argaanii hin jirru haasaa hin jiranii ammoo warra dhaaba badhaadhinaa kana gaggeessan waliin sochii isaanii keessattis argaa hin jirru ammoo sii fi dhaabbilee siyaasaa mormituu kan Oromoo waliin maqaan isaanii ka'aa jira. Ofii waa'ee ejjennoo isaanii kana wajjin wal qabatee si wajjiniin wal argitanii wanti haasoftan jira? Lammaa Magarsaa goota Oromooti. Nama Oromoof Itoophiyaadhaaf galata guddaa ooledha. Ce'umsi kun qabsoon amma dura godhamaa ture sun mootummaan kun diigamee tarii balaa biyyi kun diigamuu uumuu danda'u sana hanqisuu irratti tarkaanfiin murannoon hooggansi Lammaa Magarsaa godhe laafaa miti. Nama galata guddaa qabu. Akka jaala qabsoo tokkotti ilaala, akka abbaa galataa tokkotti ilaala. Kana qofa osoo hin ta'in uummanni Oromoo bal'aanii fi uummanni Itoophiyaas jechuudha. Haala amma deemaa jiru irratti paartii hojii keessatti ejjennoo paartiin isaa fudhate akka hin deeggarre ifatti dubbatee jira. Gara fuulduraatis namni kun ejjennoo inni fudhate kabajamee fi uummata Oromootiif uummata Itoophiyaatiif tajaajila kennuu kan itti fufu ta'a. Gara fuulduraa maal hojjetaa akkamitti deema kan jedhu irra jireessan kan murteessu isa. Nus gama keenyan isa wajjinis taate obboleeyyiin keenya gara biraa jiran wajjin akkaataa wal hubannaatiin waliin hojjechuudhaaf qophiidha. Kan san bira darbe garuu kan murteessu isuma ta'a jechuudha. Kanaaf gara dhaabbilee siyaasaa mormituu Oromootti deema jedhee namni baay'een keessumaa miidiyaa hawaasummaa irratti oduun kun deddeemaa ture. Wanni sun hin uumama jettee yaaddaa? Amma tilmaamuu keessa seenuun barbaadu paartiin Lammaa Magarsaa itti seenu kamiyyuu paartii hiree qabudha. Paartiin Oromoo kamiyyuu isa wajjin hojjechuudhaaf qophiidhaaf fedhiis ni qabani. Gara fuulduras hooggansa isarraa eeggamu beekamtiif dhageettii qabuun uummata kana tajaajiluu itti fufa jedhee kan abdadhu paartii kamiin bifa kamiin kan jedhu isumaaf dhiisnee gara fuulduraa kan laalluudha. Paartii kamiyyuu keessa yoo kan seenu taate uummata Oromootiif biyya kanaaf nama bu'aa guddaa buusuu danda'u akka ta'e itti dhiyeenyanis wajjinis hojjedhee waan Oromoon
akka dhukkubsatee hin duune. Oromoon akka dhukkubsatee hin duune akkamayyuu.